Mamoche mana madamii jirtan hundi keessanii yoo waan kana beekuu qabdan hundi keessanii jechuudha. Sirriitti dhaggeeffadhaa viidiyoon kun sin barbaachisa jechuudha. Inni tokkoffaa irratti wanti beekuu qabdani ijoolleen waggaa lama fixanii hiqaamaa keessa hin hojjetamne miidhaa maal akka qabuu fi faayidaa maal akka qabuu fi miidhaa akka maal qabu isiniifin ibsaa jechuudha. Hundi keessanuu immoo viidiyoo kanaan gadhumaa dhaggeeffadhaa siif fayyada jechuudha. Keessattuu ijoolleen waggaa lama fixanii gara sadaffaa deemtan akkasuma immoo erga dhuftanii immoo akkamitti isinii hojjetamuu dhabe. Waggaa tokko yookiin immoo dhuftanii akkamitti isiniif hojjetam haga waggaa lamaa odoo isin hojjetamee akkamitti teessan kan jedhurraa waan xiqqoo isintu ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan isin jecha egaa hordoftoota kiyya kan warri chaanaala kiyyaaf haarawaa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa isinin jedha. Egaa kallattumaan gara hojii gara yaada kiyyaatti isinii kaasa wantan qabadhee dhufe jechuudha. Qimamochee kiyya ijoolleen keessattuyyuu yeroo ammaa kana dhufaa jirtan ijoollee haarofte jechuudha. Haarawa warri dhuftanii jechuudha. Wanti isinitti himuu qabu tokkoffaa irratti qaama maaliif nu fayyada yoo hojjisiifannuu baanne maalidha miidhaan keenya maalidha maaliif fayyada inni qaamanii kan irra fayyadu paaspoortiidha jettanii ijoollee baay'een gaafii isinitti ta'ee jira jechuudha. Tokkoffaa irratti paaspoortii iqaamaa baafachuun biyya kana yoo dhufte dirqama iqaamaa qabaachuun iqaamaa yookiin waraqaa eenyummaa jechuudha. Iqaamaan kun jechuun immoo waraqaa eenyummaati. Ijoolleen afaan sirriitti hin beekne iqaamaan kun maal jechuun keessan oolu. Iqaamaa jechuun waraqaa eenyummaati. Waraqaa eenyummaa kun immoo bakkuma hundattuu nama barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa si dhukkubeeyyuu kan si ilaalamu paaspoortii keetii miti iqaamaadhaan mana akimii kan dhattee yaalamtu iqaamaadhaan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo jarri kunis iddoo tokko deemanii yookiin si fuudhanii iddoo tokko deemanii yoo iqaamaan kee hin jiraatin ta'e si qabu jechuudha. Seera hin jirtu jedhanii si qabuu danda'u jara san biraa yoo si qabuu danda'anii rakkina sirraan ga'uu danda'u jechuudha. Yoo si hojjetamuu baatee jechuudha si galee. Lammaffaa irratti immoo fakkeenyaaf iqaamaan kan fayyaduu fi isa kana inni lammaffaan immoo kan fayyaduu fi iqaamaan bakka ati akka nama achi jiruutti akka nama biyya san keessatti firiidamii qabdee hojii tokko hojjechuu qabduutti jechuudha. Fakkeenyaaf manuma saniyyuu firiidamii qabda gaafa iqaamaa qabdu firiidamii qabda jechuudha. Beekamtee jirta nama achi fakkeenyaaf ati eessa yoo jedhani maqaan kee iqaamaan kee wanni kee hin jira waan ta'eef akkuma biyya keenya yeroo ati biyya biraa deemtu yookiin biyya keenya keessattiyyuu waraqaan eenyummaa si barbaachisa. Fakkeenya magaalaa tokko deemtee magaalaa biraa buluu dandeessu jechuudha. Yookiin hoteela tokko buluu dandeessu iqaamaan si fayyadaa jechuudha. Waraqaa eenyummaa kun si fayyadaa jechuudha. Kanaaf asitti illee waraqaan eenyummaa bakkuma kamittuu si fayyada. Inni biraa immoo gizee galtan si fayyada. Nu fayyadu irraa dhumatee maal faayidaa amma gizee galnu rakkisaa ishii nuti dhibamnu jettan. Gaafa galtuu akkam taata obboleetti koo. Gaafa galtu illee paanaan kee isaan murama jechuudha. Kan tikkeettiin kee isaan murama gaafa sadis isa agarsiiste qaamaan kee hin jiru taanaan rakkina guddaatu jira. Maa'ila wannaan kee tikkeetti kee murame santu si alaa gubata yoo qaamaan keetillee kan irraa dhumatu ta'e yoo kan hin qabaannes ta'e jechuudha. Si galte kana jechuudha. Garuu immoo kan muramuun illee qaamaa keessanii murama isaan muruu jechuudha. Inna kanaafi dirqama keessanii iqaamaa qabaachuun bakka fedhellee jiraadhati iqaamaa qabaachuun dirqama keessa si fayyada. Mana yaalaa dhaquuf si fayyada. Bakka garagaraa deemuudhaaf si fayyada. Gaafa galtu si fayyada. Firiidamii qabaattee hojjechuuf si fayyada. Waraqaa eenyummaan qabdu taanaan mana sanittuu ati seeraan hin jirtu jechuudha. Magaalatti seeraan hin qabdu jechuudha. Seeraan hin jirtu jechuudha. Baddee jirtaa jechuudha. Akka waan baddeetti ilaalama. Yoo waraqaa eenyummaa sun hin qabaatin akka waan baddeetti ilaalama jechuudha. Bakka achi poolisii si qabee si hidhuu danda'a. Mee fakkeenyaaf ijoolleen ala badanii hojjetanillee kun amma sa'aatii kana gallakkifamee jira. Baafachuu hin danda'u iqaamaa jechuudha. Ijoollee isin jedhu immoo iqaamaa ijoolleen baafachuu qabdan immoo ijoollee bahaaraan dhufta osoo hin taane ijoollee xalabaadhaa baddan yookiin koontiraataa baddanii jirtantu baafachuu danda'a malee kan wannaa baafachuu hin danda'u jechuudha. Kan bishaanii baafachuu hin danda'an isaanii jechuudha. Si galee kanaaf iqaamaa kan ba'uu qabu ijoollee bahaaraan dhufta osoo hin taane ijoollee warra xalabaa jirtanii jechuudha. Si galee kanaafi walumaa galatti iqaamaan kana kanaaf si fayyada. Baafachuu qabdanii
maatii bira jirtanii nu baasaa jedhaa ijoollee baay'een immoo kan gaafii isinitti ta'u maal fayyadaa galiin gallufaa maal faayidaa qaba kan jettan koomenti irratti argeen jira koomenti keessan deebisne malee jechuudha maal fayyada silaa fakkeenyaaf galuufan ta'a yoo irraa dhumate maal faayidaa qaba ati galuudhaaf yoo fakkeenyaaf har'a hambararta ta'e iqaaman kee boru dhumata taanaan rakkoota kan qabu har'a bararteen yaa dhumatu maal rakka irraa qabdalee rakkoo hin jiru garuu erga iqaaman dhumateen boodatti galuu nan danda'a kan jettu hin galtu abadan haga iqaamas yoo hojjetamatti hin galtuu hin dandeessu erga akkas ta'e maarree ijoolleen maaliif galtire maal iqaamaa kiyyatti dhumate paaspoortii kiyyatti dhumate maal jedhu maal fakkeenya dhaggeeffattanii miidiyoota garagaraati irratti fakkeenyaaf ijoolleen Saawudii kana keessa jirtanii ijoolleen Beerut jirtanii ijoolleen Kuwait jirtanii ijoolleen Dubaay jirtanii hundi isaanii kan galaa jirru iqaamaa keenyatti dhumate iqaamaa na hojjisiisuu didanii yookiin immoo paaspoortii kiyyatti irraa dhumate galtee deebitu malee hin ta'u naan jedhanii iqaamaa kiyya dhumate waan akkasii jechaan jiranii fakkeenyi keessattuu ijoollee Dubaay sirriitti dhaggeeffadhaame warra Dubaay akkaatti isaan iqaaman isaanii yoo dhumate jechuudha dirqama hojjisiifachuu qabu poolisiin isaanii akka amma poolisii isaaniitillee seera isaanii cimeera akkuma seera isaaniitti immoo mootummaan keenya Saawudiitillee baaseera jechuudha isinii galtee hojjisiifachuu hin dandeessa jechuudha garuu gatii isaatu guddaadha malee jechuudha gatii ijoolleen baay'ee guddaadha jedhanii gatii isaa haga isaa hin beeku Saawudii keessatti hagamiin akka hojjetamu kan shamaraaf kan dhiiraallee garagaraa addaan baafadhee tan dhufasiniin jedhe gaafa ijoollee baafatteetu jira ijoolleen babbaafatanii jiranii gaafadhee isinii fida jechuudha kanaaf isin fayyada walumaa galatti isin fayyada malee wanni isa malee galuu hin dandeessus isa malee socho'uu hin dandeessu bakka tokkollee deemte jechuudha nan galas hojjette tikkeettiin keessaan murama qaama kana fiidisin jedhanii tikkeettii sii muran sii galte nuyi warra xalabaa jiruu fi warri ala jiru tokkoo miti tikkeettiin keenya tokkoo miti tokkos muramu tokkos miti jechuudha garaagarummaa qaba waan ta'eef sinii galte akkas fakkeenyaaf yoo fakkeenyaaf atamma nu amma warra fakkeenya warri xalabaa kun ji'atti illee nu muruu danda'u ji'a lamatti illee nu muruu danda'u hin danda'ama jechuudha ji'aaf torbaatti illee ji'aaf torbee lamatti illee sii muruu danda'u maaliif akkasitti beektanii warra akkasitti sii muru daareetti sii mura daareetti yoo siin jedhu asuma bakkuma magaaluma jirtu sanii idduma jirtu sanii biyyuma jirtu sanii deemta jechuudha bakka akka Itoophiyaatti jechuudha fakkeenya ijoolleen immoo fakkeenya fi Kuwait irraa gara Dubaay dhufantu jira kan Dubaay dhaqan Dubaay irraa gara naannoo Saawudii dhufantu jira akkasitti jira jechuudha fakkeenyaaf ani gizeen dura galusan dura galeen deebi'anii yeroon dura galusan akkuma jiruun kun Beerutii dhufan Oomaanii dhufan Dubaay dhufan Kuwaitii dhufan Baarinii dhufan bakkumti ijoolleen hin dhufne hin jiru biyyoota kana hunda walitti nu haree raawwatee targa tokko Saawudii keessatti gadirraa nu fuudhee Itoophiyaadhaan nu ga'e jechuudha biyya hunda irraa fidee bakka tokkotti nu boolle waliin nu ga'e jechuudha xiyyaara keessatti nu baatee deebi xiyyaara Saawudiiti jechuudha kiyya immoo daareetti murame waan ta'eef warra gizee lama sinii muran xiyyaara lama sinii murantu jira warra akkasiitiin warra daddafee sinii muru jechuudha galtee maaliif tikkeetti ittiin baa'atu waan ta'eef sababa akkasiitiif ijoolleen lama sinii muruu danda'u baajata su qannasaaf malee waan biraatiin miti jechuudha isaaniif hin qannasa baajanni jechuudha isinii galte daaretti immoo itti wadda jechuudha keessattuu dafanii yoo muran daaretti itti wadda garuu immoo achisiisanii ji'aan boodatti fa'aa isinii muran waddadu daaretti jechuudha nama fakkeenyaaf ji'aa fi uumamatti naamure namtichi kiyya jechuudha nama galuudhaaf galata waaqayyoo biraan gaadheetiin jira jechuudha kanaaf yeroo daaretti namuraa jedhanii malee asii achi galaa ganas fisan deemina garuu galuu beektan illee kanallee beekuu qabdan yeroo galuuf kaatanii ji'atti akkasini muramu tikkeettiin keessan daaretti isin yaa muramu ganaa achi dhaqxanii walii gad deemurraa daarettuma Itoophiyaa kee ilaaltee illee jettee jechuudha ganaa biyya biraa Dubaay hin deemtu Kuwait hin deemtu Beerut hin deemtu jechuudha annaa akkasii yaani damtichatti meetiin ture jechuudha himee jennaan lakkan daaretti sii mura malee miniyyaa kana hin beeku naan jedhe maaliif kanaachitti deemtee rakkattamoo qorrachitti si dhugaa oolamuu naan jedhe ishee innaa kanaaf akkasitti isinii muramuu qabaa isin jedha tikkeettiin keessan illee gizee galuu barbaadan akkasitti isinii mura garuu isinis immoo iqaamaa qabaattan malee si jammar galuun hin danda'amu ijoolleen xalabaa jirtan amma isin immoo warra xalabaati kanaas warra wal keecha akkasiin ofne warra ala hojjetu sun ta'an warra xalabaa jirtan yookiin immoo kontiraata akka kiyyaa jirtaniif isinii dubbadha kontiraata warra jirtan isin barbaachisaa isa malee galuu hin dandeessanii inni irraa dhumannaan galuu hin dandeessan yoo inni dhuma garuu akkuma ammas hin jedhe yoo inni dhumachuuf guyyaa lama yoo siyaaftu illee baroon guyyaa tokko soo siyaafe baroon dandeessa rakkoon hin jiru jechuudha
Innaa akkas fakkeenya isinii kaasin ture walee waan isheen taate sababa kanaaf kan galte malee walee sila akkuma kiyya kanaan isheen naagizuma tokko qaxarannee turre jechuudha garuu kan ishii qaama turraa dhumate qaama irraa dhumannaan immoo si hojjisiisnaa ganaa waggaa tokko taa'e yookiin immoo ji'a 8 taa'e jedhanii laa akkas jechuudha yoo hojjisiifame malee irraa dhumannaan galuu hin dandeessu akkam taati sababa sanii fi jechuudha isinii galte akkas guyyaa 10 hafee fi guyyaa 10 kana keessatti immoo bararte isheen jechuudha saniin booda yoo dhumate si maaltu si galchee reetu dhumate dhiise garuu dhumate addisii ta'ee rakkoo hin qabu garuu dhumateen bicha irraa seelaan dhumatiin malee har'a barartee boru yoo dhumate ati rakkoo takkaa matete barartee halaas maal rakkoo hin jiru paaspoortiin keetis akkasuma paaspoortiin keessis hasaadafamuu baannaan yoo gasha fixee hasaadafamuu baannaan inni illee sin galchuu jechuudha fakkeenya biyyatti hagam baastanii akka teechanillee beekuu qabdan paaspoortii keessan biyyatti fakkeenya fi kan waggaa tokkoffaa waggaa lamaffaa teechee ijoollee fidantu jira yoo as gufte immoo waggaa 3 qofa sii hojjeta yoo waggaa 2 biyya kee taa'e waggaa asitti immoo waggaa 2 qofa 3 qofa sii hojjeta 3 booda immoo gara biyyaatti galtaa jechuudha yookiin immoo asaadasiifatanii asaadasiisu isaan iyyuu warri si asaadasiisu jechuudha si ilaalanii akkas yoo immoo daftee taatan tamaan baafattee dhuftee waggaa 5 hojjeta inni waggaa 5 hin hojjetu miidhamatu garuu ijoollee siniin galleen jira as dhufanii yeroo as dhufanitti rakkoo maaltu jira gisee seenirraa namaan lakkaawamuu paaspoortiin jettan paaspoortiin guyyaa bayirraa lakkaawamu ingiliffaan barraa guyyaa bayirraa lakkaawama ingiliffaan beekama jechuudha paaspoortiin keenya kanaaf guyyaa bayirraa nu lakkaawamu malee guyyuma nu baafanne seenirraa lakkaawamu malee Itoophiyaa waggaa 2 teenyaan waggaa 2 taa'e paaspoortiin keenya waggaa 3 qaba fixachuu jechuudha isin galte akkas isa kanaadha kana beekuu qabdanii shamarran akka koo mana madaamii keessa jirtanii akkasuma ka warri mana kanaaf saarawaa taatanii subscribe gochuudhaan nuti dabalamaa yaadaa fi qeeqaa qabaattan immoo komentiin banaadha walatti gaafachuun dagatinaan sin kabajaa bye bye